السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفون كم جرتان هردف فوجيتو بينا جرتني بكم جرتان نجين رحمن ربي ولي هاجرات جنجشة وبليان كيارا دامسا لما هنگ سديتا كان قبل فيرا النسي واي شمرن من أربع دلجن وسوم الدلجن قالت ربني الرب مني في فرماني كينا مالي مالتو نمودة تاجرو خنجرو قبل إذا إن شاء الله وان ونيتي كيسن الأجهمي متاخي كيس يروي الدنيا نوججونا وسو haasaa kiyyatoo ka viidiyoo kanatti hin seenin dura namoonni dura na waliin turta hedduu galatooma baay'ee siin jaaladha ulfaadha ammas na waliin turaa siniin jedha warroonni chaanala kiyya farawtaatan ammoo subscribe gochuu hin dagatina viidiyoo tokko yoo laaltanii jetta yoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatina inni biraa ammoo yaada yoo qabaattan ammoo erga biraa yoo qabaattan karaa koomentii jalaa na barreessuu hin irraanfatina isinin jedha haasaa osoo isinitti dheeressin gara viidiyoo yookaan dhimma dhufeetti yommuu deebi'u dhimmichi kiyya obboleeyyan kiyya shamarran biyya arabaa yeroo arrabsan maal taatee arrabamti maaltu dulloota nu goosisee dulloota jedhanii yeroo hedduu nu arrabsan kan jedhudha. Dullummaan nama kamii irraayyuu haftu eenyullee ka muuxu hin jiru jechuudha akka bufaa ofirra gaddeebi'ee daa'imummaa tokko illee hin jiru. Biyyas taa'ee biyya namaas taa'ee hojjedhus duubaadhu umriin kee daqiiqa maaf sekendii akkuma laakku kanatti laakkuftee sirraa dhumatti jechuudha nama kamiinuu. Shamarran teennaa rakkooleen isaan arrabamanii fookaa isaan dulloota fakkaatanii dulloota jedhaniif maali? Tokkoffaa nuti mana madaamii keessatti yeroo boqonnaa qabnu hojiin keennaa mana qulqulleessanii kaanaan meeshaa dhiqanii kaanaan namni hunduu kana ni beektan haa ta'u garuu osoo isima dulloota jettan kanarraa fayyadamtan maaliif arrabni dubartii fookaadha ijoollee biyya arabaa jirtu maaliif ittiin malee fakkeenya yoo kaafne ijoollee biyya faranjii jirtu nam takka yoo argitanii jettan jala fiiddanii maal jettanii hin jajjabeessitan nuti ammoo silaa kabajaa isaanii ol nu mala jechuudha. Maaliif ijoolleen biyya arabaa jirtu guruppii ijaartee rakkataa gargaaruu keessatti lakkoofsa tokko miidiyaa garagaraa gargaaruu keessatti masjida ijaaruu keessatti wanni ijoollee biyya arabaatti fassaramu takka hin jirtu jechuudha. Ijoollee biyya arabaatiif nama biyya biraa walitti madaaluun baay'ee ulfaata. Ta'ees arrabni ammoo maaliif barbaachise osoo kabajaan ijoollee biyya kanaaf obboleeyyan kiyya ijoollee biyya arabaatiin kan barbaachisu kabajaadha malee arrabti. Inni biraa ammoo wanti beeku qabdan ijoolleen shamarranii obboleeyyan kiyya jechuudha warroonni mana arabaa keessa sa'aatii 24 dhaabbattanii sa'aatii hirriba keessanii san keessatti bullooftanii hirriba keessanuu osoo hin quufin hirriba keessanirraa isin kaasan osoo akkasi dalaydanuuyyuu galata eenyuun irraayyuu argattan yoo haadhaaf abbaa keessan ta'e malee akkuma argitan miidiyaa garagaraa irratti yeroo baay'ee numa arrabsamna wanni arrabsamnuuf tokko hoo jiraate gara laafummaa kenna osoo akkuma namoota biyya faranjii jiran mallaqa keenya walitti qabannee ufafuu keenya qofaaf dalagannee jiraanne akkuma isaanii nooraa jedhanii isaan simatanii boolee ardii balleessan nullee simatan ture gaaruuyyuu gara laafummaan ijoollee biyya arabaa rakkoo keessa jirtuu fi gadaddoo keessa jirtutu akka gara laaftu goosisa jechuudha. Kana wal qabatee obboleeyyan kee kan shamarraniitiif dhaamsanis niif qabu dulloome jettee takkaasitti hin dhagahamne dullumti eenyu irraayyuu haftu kaayoo kee kabaateef hamma dandeetteen guuttadhu duniyaa rabbii malee yoomuu namaan guutamtu duniyaan tuni karaa kamiinuu rabbiin namaa guutuu danda'a. Kanaafi isin ofirra dhaabattanii fi yaadarraa bilisa taatanii hojii hojjetattan san nama qarqaartan san karaa firii sammuu firiitiin qarqaartanii jireenya keessan jijjiiruu qabdanii yeroo madaamiin teettee bilbila cambaa isin teettee ajajju dhugaadha nutti dhagahama. Nullee akkuma isaanii nama turre osoo mootummaa gaarii qabaanne osoo biyya gaarii qabaanne nullee warra biyyaa turre nullee nama kabajamaa turre silaa osoo biyya keenya keessa jiraanne carraa keenya tuni rizqii rabbiin biyya kanatti nu lallabeetu kanaan nu gahee isinitti hin dhagahamini jecha namaatiifis bakka hin kenninaa bakka hin dhaqqabnes hin yaadinaa wanti nama dullummaaf nama saaxilu hookaa dafee fuula namaa walitti cabsu tokkoffaa yaada lammaffaa hirriba gahaa dhabuudha sadaffaa hinaaffaadha kana irraa hamma dandeettaniin bilisa ta'a qaama keessan akka dafee hin dulloomneef of eegaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
akkasitti obboleeyyan kiyya wantoota kanneen irraa bilisa ta'a hamma dandeettanii waan dandeetta hojjedha karoora keessaniis akka isin yaaddan akka nu yaadnee biyyaa baane takka illee nuuf hin taane garuu alhamdulillah rabbil alamin nama tokko olii tokko gadi jiru jidduu kana jirra irra caalaa wanni beekuu qabdan yeroo yaadni tokko isinitti dhagahamu warra isinii gadi jiru yaadachuu qabdan jechuudha ka isinii ol jiru san hiyyaa ilaalina isaanii morkina amma akkas ta'uu dhabin jedhana yeroo akkasii yaaddan hin miidhamtanii xiin sammuun keessanii akkasii obboleeyyan kiyya sammuu teennaa fi waan gaarii yaaduu qabnaa waan dandeenye hojjannee dadhabneef rabbiin itti kadhata tahaftee fammoo alhamdulillahi tamarganni keessa barakaanu kaayee jecha rabbii keenyatti galata galfachuudha inni biraa ammoo dhiira hin malle bira hin deemina dhiira tokko yoo heerumuu feetan heerumni nama kamiirrattu dirqama heerumuu namni ilmeen namaa wanni dhalateefuu heerumuuf wal fuudhuuf kanaafi wanti kun waan nurraa hafne maal godhuu qabna nama nuuf malu barbaadachuu qabna nama tokko duruma madaali malee erga bira dhattee madaaluuf hin rakkatin faguma taa'ii namni kun nama akkamii akka ta'e madaali erga jaalatte ammoo booda ammas rakkoo biraa keessa of seensiftee takka duniyaa dhabdee lammaffaa fayyaa dhabdee sadaffaa ammoo yaada keessa seentee rakkoo sammootiin uf saaxilta jechuudha. Kanaafi obboleeyyan kiyya dhiirri yeroo ammaa tun baay'ee amanamummaa hin qaban paarsentiin caalu dhibba keessaa 90 tama kijibdu jechuudha. Dhibba keessaa 10 yoo argamte dhiirri dhugaa dubbattu biyyanattis ta'ee biyyattis jechuudha. Warri biyya amma waan isin mararu yoo dhageettanii jiraattan nama sii galee nama beektan gaafachuu dandeettanii wallahi waan namuma amanurraa dhagee jechuudha. Yeroo ijoollee biyya Arabaa isheelanii achirraa bilbilaan haasofsiisanii lubbuutii malee kiyya jedhaniin mallaqaaf malee fuudhuuf miti. Abboo maaliif hin fuune yoo fuudhuuf taata'oo jedhaniin lakkan dullatti maalirraa godhaa daa'ima kichuu biyya kiyya jirtu tabeeku baadiyyaa loon keessaa fuudhaa jettiidha ijoolleen dhiiraa yeroo hedduu jechuudha. Kanas laalaa namni isin biyyatti illee jaalatanii qabdan kun hagam dhugaadha isin jaalata mallaqaaf moo jaalaluma keessaniif moo jiruma teessaniif kanas akka sammuu keessa ofooftanii fi dhiifamallee naa godhaa yoo waan isin aarsullee tasa dubbadhe inni asii hoo asitti jaalatanii qabdan yookaan itti heerumtanii bira jirtan hagam maatii keetiif kabajaa qaba hagam siif kabajaa qaba kana laalii ka kanarraa hafe ammoo duniyaa ta'e nama kamittuu amantee hin kennin karaa seera shari'aa amantii musliimaatiin illee duniyaa teessan dhiira kennuu dhabuun ammoo baay'ee barbaachisaadha kunoo namoonni ustaazaa nawaariif hordoftan yeroo baay'ee yoo dhageettanii jiraattan booda dura kennine kaanee booda gubachuu irra waan keenya hanga dandeenye wali qabachuu nuuf fayyaa jechuudha. Dhiirri yoo barbaachisaa ta'e gadi baatee bilbila sim kaardii irra caccabsitee si bira deemuu dandeetti. Nama firaa fi taasisaan beeknu yoo taate jechuudha. Dhiira tokkotti dabalamuun dura fira isaa maatii isaa sirri baradhu fira keetii wal barsiisi. Maaliif yoo boruu rakkoon tokko sirra gahee fira isaa san dhaqanii siif qabuu danda'anii fira isaa sanitti himachuu dandeetta waan ta'eef. Namni wal dhabuun oolu kanaafi duniyaa dhabdee umriin dhabinii siin jedha obboleettii tiyya yeroodhaa warroonni heerumtanii hin qabaatinis heeruma rabbiin bultii gaarii isiniif haa baasu kan biyyattis galtanii heerumuu feetan kaasittis heerumuu feetan bakka isin mijate rabbii isinii haa baasu hanga